Seenaan bara Minilik lammaffaa bara Haayile Sillaasee fi Dargii nutu caalaa nafxanyootaatiin ali maalummaa fi seenaan sablammoota kaanii haqamee kan isaaniitiin bakka bu'ameera. Qabeenya isaanii malee ummaticha maqaa dhahuuyyuun barbaadan lafti isaan irraa fudhatame. Aadaan isaanii waanjoo jala galee afaan isaaniis tuffatamee dhiitameera. Biyya bulchuun nuuf kenname, isin immoo nu jalatti bitamuudha. Carraan keessan jechuun Waaqa wajjin wal loluudhaa jechuun akka waan Oromoon Waaqa malee uumameetti sammuu nu hadochaa turaniiru. Itoophiyaan qomoo kanaan haa bitamtuun seera Waaqarraa dhufeetu ta'e nutis warri laficharra jiran beekuu qabna ture. Uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiraatan cunqursaa qaqqabu jibbuun bittootaa fi miltoo isaanii wajjin wal falmuudhaan saba isaaniif jedhanii kan wareegaman hedduudha. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, har'a seenaa goota Baaroo Tumsaa wajjin gara keessanitti deebine amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya ta'a. Baaroo Tumsaa Oromoota seenaan isaanii burjaaja'e keessaa isa tokko. Bara 1942 lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa naannoo Gimbii ganda Karkarroo jedhamtu keessatti abbaasaa obbo Tumsaa Silgaa fi harmeesaa Addee Naassisee Cirtoo jedhaman irraa dhalate. Abbaa fi harmeen isaa walitti aanuun du'aan irraa adda baanaan Baaroon obboloota isaa lamaan Raahelii fi Nagaasaa Tumsaa wajjin mana duwwaa keessatti hafe. Yeroo sanatti obboleessi isaa Guddinaa Tumsaa hojiidhaan magaalaa Naqamtee keessa jiraachaa waan turaniif kophummaa obboleessa isaanii jibbuudhaan dhaqanii bakka jiraatan magaalaa Naqamteetti gatiittiitti baatanii isa fidan. Baaroonis barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Naqamteetti erga xumureen booda barumsa sadarkaa olaanaa immoo kolleejjii Waldaa Makaana Yesuus Bishooftutti xumureera. Itti aansuudhaanis Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee tokkoffaa Yuunivarsiitii Finfinnee ammaa irraa barnoota faarmaasiitiin digirii jalqabaa 1966 fudhateera. Itti fufuudhaanis Yuunivarsiitichumarraa seeraan digirii isaa jalqabaatiin eebbifameera. Baaroon Yuunivarsiitii keessatti barattoota jijjiirama barbaadan wajjin walii galuudhaan sochii cimaa taasisaa ture. Barattoota kutannoodhaan saba isaaniif qabsaa'aa turan sadarkaa garaagaraa irratti ijaaraa ture. Ijoolleen Oromoo muummee barnootaa adda addaa irratti ramadamtee barataa turtes akka biyya ishee hojjechuu qabdullee gurmeessee ture. 1964 hanga 1965 Waldaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Finfinnee keessatti pireezidaantii ta'uudhaan dirqama lammummaa isaa bahataa tureera. Bara 1966 immoo Waldaa Waliigaltee Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barreessaa ta'uudhaan hojjechaa ture. Baroota Baaroon Yuunivarsiitii keessa turetti baay'inni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii keessaa xiqqaatus kanuma jiran waliin wal arguudhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuu irratti marii taasisaa fi hoogganaa tureera. Qabsoon barattoota Yuunivarsiitiin jalqabame kun utuu hin turin ifatti ba'uudhaan namoota hedduu sochooseera. Sochiin kun uummata Oromoo akka inni mirga isaa falmatu karaa saaqeera. Baaroon itti fufuudhaan namoota paarlaamaa keessa hojjetan wajjin wal argee mari'achuun warra akka Maammoo Mazammirfaa wajjin ta'uun waldaa wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa keessatti mormii fiwudaalizimii baadiyyaa keessatti babal'isuun sochii warraaqsa bara 1966 keessa ture irratti haala mijeessuun shoora olaanaa taphateera. Finfinnee fi magaalota kan biroo keessatti yaada
lafti qotee bulaaf jedhu irratti dargaggoota hedduu gurmeessuudhaan bittaan nafxanyaa akka gabaabbatu taasisuu irratti gumaacha guddaa taasiseera. Warraaqsi bara 1966 ka'e kuni duula guddinaa jedhu uumee naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama akka argatu taasiseera. Fudhatama argachuu isaatii fi sababni isaa tokko Baaroo tumsaa ture. Jijjiiramni dhufes Oromoo qofaaf osoo hin ta'in bittaa abbaa lafaa jala saboota turan hundaaf akka ture seenaan ni dhugoomsa. Dargiin booddee bu'aa qabsoo isaanii saamee fudhatuus dhugaan isa hin turre. Baaroon bara 1966 barnoota isaa erga xumureen booda biiroo eegumsa fayyaatti mindeeffamee hojjechuu jalqabe. Waajjira kana keessa amma turetti loogii bara dheeraa fi gita hojii sanaa keessa ture qorachuudhaan hiikoo laateera. Haalli Baaroo fi garee hojjettoota kanaa namoonni itti hin tolin Baaroo hojiirraa ariisisaniiru. Akka shororkeessituu addattis fudhatamee ture. Haa ta'uutii dabni irratti raawwatame kun Baaroon qabsoo isaatti akka cimu isa taasise malee duubatti isa hin deebisne. Yeroo mara mootummaan bara sanaa Oromoo irratti miidhaa waan geessisuuf walitti dhufanii akka mari'atan waan hin barbaannee fi waldaa Maccaa fi Tuulamaa akka cufamu taasisaniiru. Kuni kan isa gaddisiise Baaroon uummanni Oromoo bakka maree akka hin dhabneef. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaaba seenaa Baaroo Tumsaa kutaa 1ffaa asuma irratti xumura. Kutaa 2ffaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Isin jaalanna. Horaa bulaa.